yaadadhamne namu jira mee ol seenaa jecha lamaan dubbadha jecha lama viidiyoo bilisiginnaan gadhiiftanattiin dogoggora tokko dubbadha dogoggora guddaa tokko jecha kalee OMN irratti dubbatte deebitee arraabdaa anuma isa kana dura teekistii sii godhesanii diraamaan OPDO'n dalaydu diraamaan bilisiginnaan dalaydu yeroo hedduu harkaa wal dhaba video san irra deddeebi'een dhageeffadhe irra deddeebi'ee video bilisiginnaan goote irra deddeebi'een dhageeffadhe ammaas irraan deebi'a niin dhageeffadha ammaas irraan deebi'a niin dhageeffadha Hacaaluu wanni haasoo fi wanni itti kennamaa wanni warningiin itti dhufu haya kaleedha OMN gubbatti dubbattee takka duraati interviewin Hacaaluun kenne torbaan dabree torbaan boodaan ummataa hube gurbaa wallaggarraatti dawwaleeti sodaachisee ejaan kuni OMN wajjiin finfinnee achi keessa jiramu haasasa namni nuun dhageenye Hacaaluu nuun dhageenye eessarraa fuudheeti diraamaa hogguu dalaydan jara bilisiginnaa OPDO diraamaa hogguu dalaydan akka abboota keessan TPLFitti xiqqoo fakkeessuudhaaf yaalaa xiqqoo fakkeessuudhaaf xiqqoo akka itti dhiyaatu akka fakkaatuuf yaalaa akka uummanni isin amanu wanni isin gootan hundi waan gowwaadhaati wanni bilisiginnaan gootu hundi waan gowwaadhaa waan wallaalaa waan waliin fakkaanne waan isinii wajjin deemu waan ijoolleen daa'imnin goone ragaa okay inumaa ragaa eegaa turreewu isiniitu haqa qabaa'u gaayooni wanni kun ta'e neeti eegaadhaa turre qalbiidhaan yoo kun ta'e ajaa'ibumaa'u isintu haqa qabaa jenneeti isin eegaa turre arraguu gabbaaftan waa wali qindeessitanii haasawa Hacaaluu keessaa buttanii asiis wallaggarraa warningiin noo tekistiidhaa fi sagaleen itti dhuftee maaliifi waan torbaan dabre OMN gubbat dubbatteen jina dooguri keessan ganum silaa diraamaa kana bareechuudhaaf waan torbaan darbe OMN gubbat dubbattee silaa jettanii fakkeeffatan dhugaan Oromoodhaa akkatti isin salphifte amma isin akka nama evidensii guddaa harkatee akka waan Hacaaluu shanin ajjeeftee ragaa guddaatti qabnaa yeroo ulfiidanii gaffiidanii maal jettanii baaftan ambartanaaf hin bar waa takkan beetanii maraataa wal fakkaatu ha walgahe ha waafirraa laaluun beyn ha sammuu wahiyyaadun qabne ha ija wayin arkun qabne summun bukumun ummiyuun fahum laa yarji'uun kan jensan gartee abiyyirraa eegali isin hundinuu duuda bal'aadha waafirraa laaluun beeyta if qaaneessitan osooni qaanii tan keessa if baafne jettaniiti qaanii guddoo biraa keessa if galchitan shame on you diraamaa hanga kana fakkeessuu dadhabdanii moo maaliif caffeeraa misnuu dalagii khijibuudha barbaannaa dubbii kana dhugaa godhuu barbaannaa raga barbaannaa caffee maaloo nu gargaarii maan jenna akkamitti namni ummanni biyyaan deemna jiru ummanni biyya bulcha jiru khijiba guddaa kan waan kalee OMN gubbat dubbatte dhagaheeraa simple deebisaan interviewin Hacaaluudhaa torbaan bira dabarteeti nutuu eeynee hifannee warra OMN aboo nuu maxxansaa mucaa kana yaannee dhaguu barbaannaa nuu maxxansaa jennee kadhaa meeqaan nuu gadhiisan sigilee kana maabara maraataadhaa ka bilisiginnaa ifiin jiru maraataan hogganu maraataa jala deemu an waan takka wanni ajaa'ibe addunyaa irraa wanni ajaa'ibe wanni niin harka jee yaadin maraataa wali qabamee maraataadhaan hogganamee biyya bulchinaa jiru maraataa akka walii addunyaarraa wali qabatee biyya keessaa wali qabatee biyya hogganna maraataa Amaara keessaas maraataa Oromoo keessaas maraataa Maarree keessaa wali qabatee maraataadhaan biyyaan deemnaa jee Abiy Ahmed maraataa waan fayyaan qabu diraamaa hogguu dalaydan fuuldura akka nu amansiisutti namni waan isin dalaydan kana dhageeffatu warra akka caffeeraa miskanaa jira hoggu kudhan dhageeffatee waan isin gootaniif laalee if dura arkuu danda'u nama kanaa jiraa jaati yaada namni alaa isin dhageeffatu hundinuu maraataa akka keessanii isinitti hin fakkaatin yookaan gowwaa waa takka hin beeyne doofaa
dabeessa ka OPDOdha kanuma garaadhaa yaadu seenaa namoota sammuudhaa yaadu beekuutu isin dhageeffata warra sammuudhaa yaadu warra sammuun hojjettuutu draamaa kana isin dhageeffate isin saaxil so think about that sigile akkasitti yaada isin yaanni keessan garaadhaa yaaddan qochumaadhaa yaaddan yoo kan inni dura baanaa malee sambooda maaltutti aanaa ummanni yoo maal jaa namni dhageeffatu akkamitti hubataa yaaduun dandeessan maaliif maraataadhaa wali qabame isin hundinuu abiyyi irraa qabe warri biyyaan deemne jiru maraataa tuuta maraattota waa wal fakkaata tawaata kan beeyin waan kana fakkeeffanne hacaaluu dhiinni hacaaluudhaa Abiy Ahmed irraa bu'uudhaaf hin taa'u Abiy you killed hacaaluu siitu intalasan itti erge hacaaluu maad namni dhahe alaan dhoyne makiinaa keessa bira teesseeti shugguxiidhaan dhoyte karaa paasenjerri taa'uun dhawame akka isin himnu ta dhoyte intala Laamroot Kamaal shaneedhaa miti Laamroot Kamaal mootummaadhaa wajjin dalagaa turte kumaandoo waraana keetiiti Abiy Ahmed isiidhaatu bira taa'ee manaa baasee shugguxiidhaan cinaa teessee dhoyte ji'aan inni dhawmeen kuni haakima dhaquun feesisu qorannaa biraan feesisu namni suuraa sallaale anybody can tell Laamroot tuni shaneedhaa wajjii walitti hidhaa qabdimu yoon kumaandoo ta'e keessaa baatee shanit dabalame backgroundiin siidhaa maaliif kanan baaf sigale fakkeeffachuun beeytan silaa barbaaddani Laamroot Kamaaltun dhugaadhaa kumaandoo teenya turtee nuuf dalagaa turtee garuu boodarra sabboonummaan keessa galteeti nu gantee shaneedhaa wajjii walitti dabalamtee shaneedhaatu nu keessa ijaaratee faasaa itti dhibbanni fakkaata akkitti fakkaatu akka hedduudhaa jira OPDO akkitti silaa fakkeessitan akka hedduudhaa jira intaltitu waraana keenya turtee kumaandoo keenya turtee garuu nu ganteeti shaneen nu keessa ijaarattee nu keessaa qabdi isiidha silaa akkas taatee maanta namni sirraa fudhata laalaa gowwummaa keessan maraatummaa keessan laalaame silaa akkas taatee namni fudhata hacaaluu ta dhoyte qawween halaalaa siin dhoon ni beekamti Abiy bar waraanaa miti gowwaadhaa maraata waliin jiruuf haganallee hin beeku haganallee qawween halaalaa siin dhoon meeshaa akkamiin si dhooni kilaashi moo girnoobi moo shugguxiidhaa moo bombi sirriitti darbanii ni beekama Abiy hanganaas hin beeku mucaan kan ajjeefame shugguxiidhaan dhageeffadhaa shugguxiin dhoon shugguxii sagalee hin qabneeni maddii teessee dhoyte jechuudha shugguxiidhaan dhoyte sigale nu gaafadhaa warra waan qawweedhaa beeku warra qawwee dhawee beeku warra gootummaadhaas qabu nu gaafadhaa narraa baradhaa maddii teessee dhoyte jechuudha laallattee somba dhoyte laala eessaayin somba dhawaa laallattee akeekattee dhoyte waraanni sombi eessaan jira onneen eessaan jirti qaama namaa keessa kaleen eessaan jirti akka gaarii beeka qaama namaa kana namni waraanaa orgaanii keessaa arga laalteeti dhoytee jechuudha hanga isa keessaa baatu bira teesseeti booda itti dawalte amma mootummaan Abiy maraataadhaa waan kanan kaasan waa'ee Laamroot hin kaasan maqaan dhawan hin dubbatan meelaadha shanee yoo rakkoo keessaa qabaattees ifiif qabdi malee nama Oromoodhaa sabboonaa akkanaa kana hin ajjeeftu hacaaluun kadhaabaatii miti isa kun jedhe hacaaluun ka OPDOti miti ka OLF miti hacaaluun ka Oromoodhaati ija Oromoodhaati shaneen ija Oromoodhaa baysuu barbaaddiin barbaaddu rakkoo isaan qaban akkasumatti ija Oromoodhaa hacaaluu dhawuun shaneedhaaf miidhaadha malee injifannoodhaa miti they don't do that qeeroon shanee keessirtu qeeroon Oromoodhaa mucaa kan akka ijallaalti diinummaa Oromoo godhen qabu diinummaa takkatan Oromoo godhen qabu hacaaluun Oromoo biraa galanni inni qabu galata gootummaadhaati namni hacaaluun garaa bilcheesse hacaaluun garaa waati hacaaluun garaa bilbilche nafxanyaa Abiy mataa jala kaatee galgalaa ganama akka salaatuu fi hacaaluun duraa barbadeesse jecha tokkoon kanaatu Abiy Ahmed maraache kanamaan dubban hacaaluun interview san keessatti wanni guddaan haasomee jiraatte waa'ee Minilik
waa'ee Minilik wanni interview keessa dubbatame waa'ee Minilik ajandaan guddaan Minilik bakki Hacaaluu meeshaa gurguddaadhaan dhawees Minilik siidaa Minilik hattummaasaa oppidoo ummata ajaawaa hin xaaram maraataa walga'e ummata waa takka illee ifirraa laaluun beeyin isin saba bulchuudhaa miti biyya bulchuudhaa miti Abiy Ahmed ati maatii ta'ee bulchuu hin dandeessu marataadha yoo zinnaash hin deemte malee zinnaash aboo dhaabbadhu hasbii harkatti keessee hin deemte malee you cannot manage your own family that's how full you are maatii ta'e I'm shakking qabu I'm sure mana keessatti zinnaash si bulcha mana keessatti maaneejarri manaa zinnaash maaliif ati marataadha isiin mataa qabee olii gad siin deema dhaabbadhu boo hirribni geetii deemii rafi marata keetii qoonqoo nyaadhu fatara kee nyaadhu marata zinnaashi siin deema that's why you worship her namni kana biyyaan deemuu hin danda'u diraamaa xixiqqaa kana kana mee fuuldura xiqqeeffadha diraamaa xixiqqaa kana kana waan ijoolleen daa'imni guudha geesse akkatti tolchitanii fi waan isin jettaniif beektu waan akkanaa kanaan Oromoo diiguu Oromoo daanqooduu hin dandeessan tokkummaa Oromoo balleessuu hin dandeessan kanaan Hacaaluu arraas boruus isinii ajjeese intala san as baasaa miidiyaa irratti maal godhu Hacaaluu bira dhayite gaafa inni du'u zaa'aa meeqa booda riipoortii goote eenyu dhawe yoo sin ta'in eessaan dhoome mee isiisa yoo dhugaadhaaf dhaabbatta miidiyaa EBS irratti baasaadha gaafadha hagamu gaafadha sanbood ummanni Oromoodhaa taa'ee dhaga ummanni Itoophiyaa hulleen taa'ee dhaga dandaynoo who killed Hacaaluu mee yoo nama taatan nageessa iddoo dubbeedha arraan tana gammadee Facebook irratti fiiga nageessa iddoo dubbeedha just shut up and get your citizenship amma warqaa lammummaa tirkachuudhaaf apply gootee jala deemu jirtu obbeessay green card dii dhaqab wanni biyyarraa addeebitee Ameerikaa jirtuuf warqaa lammummaa kana tolfachuudhaaf taa'iiti warqaa lammummaa ta'e gaafa harkatti citizenship galtee dalaydaa naamusaan taa'e kun sigaarii miti ati nama kalee jaarmee Oromoodhaa keessa ture waan gadi an sin dubbachuun barbaadu sin jechuun barbaadu maaliif kalee Oromoodhaaf dubbachaa turte kalee miseensa kaafaa'uudhaaf turte dalagaadhaaf turte waa hedduu as gubbatti gannaquun barbaadu waan kaafaa'u keessaa baateefis ni beeyna you know why you left kaafaa'u ati imma xiiqiin kee jirtu mararaadhaa fi Baqqalaa Garbaatii wajjin waa'ee maallaqa sirra badee maallaqa sarkabbisan jarri mararaan dho'isaan beeku silaasii dho'isuudha qabdu dhugaadha silaa dubbachuun qabu wajjin dalagaa turtee horiin sirra baduu silaa keessumaa wal gaafattanii dhiisu qabu garuu mararaan fuudheeti BBCdhaa fi kan hunda rabbaasee dachii rabbi waliin ga'e ati kanaas si aarse akkamitti hattuu na moggaasaa akkamitti maqaa hamaa kana naa kennaa akkamitti addunyaan hattummaadhaan nabartii waan jiru kanaatu si aarsee xiiqii keessa si galche nageessa iddoo dubbeedhaaf buleessa waan san silaa keessaan ana ati saayiba turre silaa keessaan nutti himtee aboo maallaqa dhaabaa tongina rabbate aboo waan gootan godhaa silaa jette wallahi sirraa kabala nageesso you know us osoon dubbanne osoo paablikiin goone keessumaan guurree kun diidamii fi lameensan sirraa kenninaaf mararaadhaaf sanboodha tilleen diina Oromoodhaan taatu nagaan ta'es arrati xiiqii qarshii kun diidamiitiif jecha mararaadhaa fi Baqqalaa Garbaadhaa bira kuttee qabsoo ummata Oromoodhaa dura dhaabbachaadhaa jirta eenyu nageessa iddoo dubbeedhaa tin qaba oddis ati nama xiqqoo nama baratee nama wayaa duubiti akkamitti kun diidamman naqaan isaniif Oromoo balleessuudhaan qaba jettee warra diinaatii wajjin salfii seentee qawwee qabattee Oromoo dura dhaabbatte nageessa min nakkaa bannaati min nakkaa maal taate meettiyaati arra gammaddeeti hunoo laala hunoo argaa Hacaaluun afaan fiitiin shaneetu najjeessa jaa hin jeen Hacaaluun akkas hidin seedaan mee isa je Hacaaluun eessatti mee shaneetu najjeessaa rakkina jaarmoonni Oromoodhaa qabu yes jaarmoonni Oromoodhaa dadhabina qabaachuu hogganoonni keenya dadhabina qabaachuu anis jechaan ture Hacaaluun kana je hogganoonni keenya rakkina qaban dadhabina qaban taduraati walit dhufanii tokkoomuu dadhabuun wajjin dalaguu dadhabuun dadhabbi isaaniiti kanaan arrasiin jaa rakkina jaarmoonni keenya qabu
rakkina daawit ibsaa qabu mararaan qabu akka oromotti rakkoo isaan qaban walitti dhufuu dadhabuun isaanii tokkoomuu dadhabuun isaanii mataa walitti qabatanii ummata har tokkotti deebisuu dadhabuun isaanii dadhabbii jaarmoonni qabu yes hacaaluun ummataa miti rakkoo qabu jaarmeeyota politikaadhaatu rakkoo qabaa kan jedhe yes he was right kana nuundaa jechaa ture asirraa san hullu rakkoo qabanii kaafaa'uunis rakkoo qabdi sigilee iggoodhaan rakkaa jira kamaal galchuu rakkoo qaba daawit ibsaa rakkoo qaba jechaa turreemi nothing different kana bar jechaa turre maaliif wanni nuti irraa barbaannu akka mataa walitti nuu qabatanii nuu tokkoomanii ummata kana tokkoomsanii diinagdee tokko jalatti hoggana tokko jalatti wajjin deeman barbaadu turre hawwiin keenya kana kanaaf qeeyna malee jibbinee isaan balleessuu barbaanneetii miti kamaal balleessuu daawit balleessuu maraa balleessuudhaaf miti hawwii teenyaatu fedhii teenyaatu akka jarri hunnuu tokkoomee caayaa tokko jalatti ummata kana walitti qabanii nu ceesisan barbaanna hacaaluunis oromoodhaa kana barbaada hawwiinsaa akkuma nan hawwu so rakkinni ummata biran jiru jaarmoota oromoodhaa bira jira guuje he never say shane laal jaarmoota oromoo jeebar rakkinni ummata biran jiru jaarmeeyota bira jiraa jee malee shanee bira jiraan jeen jeekas kanaafi nu kuran dhageeffadhana deebee shaneen jeen tokko quballaan rakkinni jaarmeeyota oromoodhaa bira jira ummata bira rakkinni jiru kana arraas jechaa jira kalees jechaadhaa turre boruus numa jenna sigalee amma jaarmee dhume haa dhumeeti hundinuu hidhamee dhume gaafa hidhaabon jenna malee so diraamaa ijoolleedhaa akkanaa kana maaliif qaanii gubbaan qaanii ifit dabaltan yaabaleessa maaliif qaanii gubbaan qaanii ifit dabaltan maaliif salphina gubbaan salphina uffattan duraanuu maraatuun teessan beekamteeti tuuta maraattota maraataan hogganuu jennee isin jirraa amma maaliif daranuu karaa nuu bantan karaa nuu bal'iftan maraatummaa tanaaf karaa nuu bal'iftan sigalee maraataa hundaaf yaamcha godhaa Abiy Ahmed maraataa addunyaa jiru hundaaf yaamisa godhaa maraatutee akka keenya warreen nu wajji biyya gudhu barbaadan koottaadhaan wajji uummata fixaadhaa manguddotti qawwee banaadhaa ijoollee daa'imarra qawwee raphaadhaa waa'ee viidiyoo kanaa ajandaa nu godhuu deeman irraa dubbadhe enough walii waan kana ajandaa hin godhatinaa dhaaba warreen sooshaal miidiyaadhaa waan kana ajandaa nu godhuu barbaadan obboleeyyan keenya kamana hidhaa jiru akka nuti dagannuu barbaadan don't forget this wali share godha video kana an dubbadhe enough is enough focusing keenya hayyoota keenya kamana hidhaa jiru bilisummaa oromoodhaatiif dalaguudha if dura deemna malee if duuba deebinee ajandaa isaan nuu baasaniin akka if sakaalle hadaraa wanniin isinii dhaam waan amma opinion gadhiifte kana diraamaa opinion gadhiifte kana do not spend a single minute on it دقيقة تك وليف دبرسا وليف داما جولين أسرع وجنيس ورئيس قبا وابر رئيسوس دقيقة تك أولو بيدوتي كنتني أنا مديكا ميكانغو ديكا خد أنجي كنا سوي كده أنو هنجنا جاباتين دبتشون كبجي دبت جابادا مالي دبتان روسو وربا دراو سايكان كنافو جرخين وري وابر رئيسوس وري دبتنيس دقيقة تك دراما أو بيدوتي كنتني أبسو أورمو يادا أكملتي أورمو بروتست أما ددا لجنا جبات يرتوان كان الرفوكس قودا سلكي بالبلاتي ومتخيسنا كدرت خاصة ديك أتك أسرت تنجبنا فياتا يروغاري